السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كيا كم نجا فيا قبضني جرتني وممتا روما تنانو دبي كشو الرتول باني عدما توقف في لما خنّا تشوفي مليوان الدومتي raccontegna yooma furmaata argatti dhiiroo bara baraan bo'aat jiraanna kuma amma dura jee adaamiin ollaa agamsa yeroo ganamaas galgalaas hojiin isii boocha tokko mana hidhaati baafamee rashanama bineensaaf darbatama tokko harka ududuwatti hidhanii akka harka irraa muramu hanga harka irraa muramu hungaani kaan ajjeesanii siyaasaaf itti fayyadamanii rakkoo wallaggaa qofa osoo hin taane rakkoon oromoon guutuun keessa jirtu rakkoo haamtuu keessa jirti hararge irraa jimaa ugguranii namni beelaaf rakkachaa jira beelaan dhumaa jira wallagga akkuma beekamu waggaa shanan kana rakkoo siyaasaatiif maatii tokko keessaa nam shan nama lama sadii afur almost sanii olillee rashanamaa jira kaan hidhameeti mana hidhaatti ugguramee kaan darbatamee waraabessaan nyaadhamaa jira keenyaan ni ajjeefamna hambaatiin ni ajjeefamna mootummaa dhufaa dabra rakkoon teenya rakkuma mililik akkas nu godhenne sirii beeyna harraa kun ammoo gochaan garraa jira dhiinni ummata oromoo kun isinaa qabu oromoo ajjeesaa aangoorra turuunis waan danda'amu oromoo boochisaa aangoorra turuus waan danda'amu haadheeyyee isaa meeqaa ba'u jira eega inni du'ee waraabessaaf darbatame bineensaan nyaadhame sagalee olii ta'urra gaafa jiru osoo jirru sagalee olii haa taanuun isiniin jaa hanganumaan jechuu barbaadee ol seenee ammoo nafxanyoonninis keenya ajjeesaa jiran ijoollee naannoo amaaraa poolisii raayyaa ittisa biyyaa achi deemtees waan isaan godhaa turan agarree jirra keenya keessaa guuranii mormaa fi harka muraa turan fiidiyoo wayii takka baay'ee sookanneessaadha akkasuma jarri kan nafxanyaa kun wanni isaanii hafe hin jiru dhugaa harka nu muranii harma nu muranii lafee lafa tuulanii morma nu muranii ittiin sirbanii ijoolluma poolisillee addaan fo'anii kun keenya kun oromo jaanii isaanii fixuus numa agarra akkamiin bira taruu dandeenya re rakkoon bara baraan waluma dhalaa mootummaa dhufaa dabra gubbumarraan daramuu malee takka furmaatan harkattu kanaaf ummanni oromoo waa'ee siyaasaa itti dhiisee waa'ee tokkummaa irratti akka hojjetu gama hoyyaan waamicha dhiyeessa kan du'e lubbuun hin deebitu kan jiru haa oolfannu siyaasaan wal fixuun dhaabbattee yoo yaadaan waliin galle gartee ilaalchaa waliin galle illee yaadaan gaafa diinni keenya nu ajjeesu laakiin diina keenya irratti tokko ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa tura.